Ayah dubbachuu hin danda'amma. Obboleetti yaa Sufriyaansi. Sidandi. Maqaa jira jalqabuma haayibi bakka jira jettee hunda. Okay. Maqaan kee eenyuoti? Dubbatu dura yaada kee dubbatu osoo nuti gaafii gaafanne dubbatu waan dubbatu dubbatu. Gaafii nuti gaafata rakkoo miti. Waan dubbachuu fedhetti san dubbatu. Tasgabbaa'ee taa'e. Awwaniin dubbachuu barbaade mucaan kiyya dhaba miidiyaa irra fidanii itti kadhatan hin qabu. Tokkoffaa irratti abbaan isaa qaba, ani qaba. Nama shiiraan xaxamee kalaas asii nama wallolleetu jira. Arraa turaas akkasuma shiiranatti yaadanii danfoo waan irra naqanii nama afur hin naqabanii jechuun shiira hunda xaxamee jira. Mucaan kiyya beekuu qabanii irraa waraabanii akkana iji jaanii mucaa irraa waraabanii mucaanu dubbatee jira jechuudha. Namaatu asitti godhee mucaa kiyya akkas dubbatu namaatu godhee jechuudha. Mucoon sitti ergee jirta. Maqaan si Oorit Abdii jaamti. Arraa duraas baatii afur baatii shan dura mana dalagaatti naamtee manaan hoggaa meeqa dalagachuu jirurraa naamtee hootu jettee naamtee saayibasii nama afuri wajjiini mana Tawfiq Abdullah Kabiratti danfa zeeta danfanarra naganii jechuudha. Waan itti ergee hin jira viidiyoo fi footoo dhalle. Cala asiin nagalchi ani nu bira jirti mana dallaalaa kana asiin nagalchi ilillis ni darba sabboonti Oromiyaa jira asiin nagalchi nuti bira jirra jechuudha. Si bira dubaryaa kana bira nu bira jirti mana dallaalaa jechuudha. Ayyee. Okay. Ayyee. Okay. Sen obboleetti yaa. Nagalcha ilillis ni kanaan. Yaa. Tasgabbaawaadha. Sabboon abdii akka jira jecha waan akka Darbeera. Ayee nagalcha asiin nagalchi. Isin darbeera. Nagalcha. Voi naasi galcha kun. Okay. Senti ayyee. Akkas. Okay. Kanaani taragaaggaa. Targaaggaa siirasiisni bichaa sochii kunillee amanu garagatoo dhufte. Okay, namni tokko muutii godhadhaa isin. Singeeta ati Sufriyaatiin ngamu asitti abran kaloo muut godhadhu maati? Muut godhadhu. Akkas. Muut godhadha jiru. Jiran. Dhaggeeffadhaa daawwattoota. Baddaa Shukriyaa. Sabboon toobs. Shukriyaan jechuudha. Sabboon toobs. Eeywa. Walaa dhaggeeffanne. Hundi keessan uummata kiyya qasti ajandaa obboleettii keenya irratti gara maleen dhufee miidiyaa kanarratti akka nama ilmoosii darbee akka ilmoosii quban qabne akka ilmoosii karaa irratti darbitee biyya arabaa tana keessatti dhiira biraa heerumtee ilmoosii jibbitee karaa irratti dabartee fakkeessanii miidiyaa kanarratti ajandaa guddaa irra bananii guyyaa lama guutoo sa'aatii 24 ajandaa san irra jira. Eenyu namni san obboleettii teenya takkitti abran kaloo ta'etu tana ta viidiyoo baatee teessisan haati ilmoo isitan. Dhaggeeffadhu ajandaan si hayiqa jiru arra gartanii amma gartanii hundi keessan taraa takka sheer godhaa namoonni ajandaa isirra dhoofu jiru hundi dhufee dhaggeeffatee haqa jiru haa baru. Galtee? Kanaaf hundi keessan sheer godhaa. Rakkoo laal sabboon ammaa rakkoo itirra gahitee fi danfara naqanii fi akkamitti irra naqamee fi mucaan akkamitti viidiyoo waraabamtee fi hunda afaan isiitiin haa dubbattu. Namni nama biyyaati jechuu malee nama biyyaa kan mucaan san bira jiru jechuudha. Akkasuma wanni kun miidiyaa kana innis dhufaa jira. rakkiin lafarra jiru hunda himal. Yaa. Caalaa Nuree welcome bagara gaandofti. Sabboontu dubbii na koy dur. Okay. Muraadee dabbal. Ati biyyoota muraadee dabbal. Biyyi aada ilmoo ta'uu amantee muraadee biyyootan. Dhaqitee barkalootan. Yaa aada ilmoo takiidha aada ilmoo ta'e. Gaasumaa irratti gas gaafa jedhu kun nama jijjiira. Sabboon gaafi sirrii gaafate. Galator. Gaafi sirrii gaafate. Amma milyooni takkitti afran kaloo ta'e tona haadha miicaati. Kana jaalaa keenya rakkaa'uu illee. Mee dhugubatti mucaan keeti. Eeyyeen. Inni kakata. Ni kakatee. Okay. Yaa sabboon maaliifi wanti kun dhaggeeffadhu wanti deema namni keenya shamarruman taane afaan fuudhanii fiidinitti haadha mucaati jedhanii soba garteetiin wal ukkaamsuudha jedhanii waan kana of danda'an. So kanaaf yoo itti kakatte malee mucaa keessatti
caalaa nuuree dubbachuuf hin ta'in wallahi galatoom dhugaa rabbi. yaa hay waan kana sirta amma isii ta'uu yoon kakatin nama nuree. Muraade adilma jaraa dura si gaafannaan ifi dangane adilma muraade jechuun laa sabboona wanni siin jee wanni na siin jee fiiftarri kun nama ni jijjiira suuraatu fiiftar nama jijjiira suuraa normaalaa fi isnaappiin tuni nama ni jijjiira waan ta'eef. Lammata ragaa isa dhugaa obboleessa keenya hamsaanii beekame muraade ka mucaa bira dhaqee manguddootti viidiyoo godhan. Amma hamzumaas dhage amma dirqama namtichummaa mucaan bira dhufu haa dhufuudha mucaan ustaas tokko bira jira haa dhufu mucaa finna dhaabbadhu irra dawwalee mucaan bira jira haati mucaan haadhati yaa jiru Mucaan rakkoon qabutan. haati mucaa tana mucaan galee jira. haati mucaa Mucaan galchinee mucaan galeetii manguddoo wajjin Mucaan namaatiitu sossobee geessanii akkasitti waan sila shiraanfatamee mucaarraa viidiyoo waraaban malee mucaan galee jira. laa sila caala isirraa maal tobe sila amma mixiyyoo tanarraa dhage maaf tabe silaa kitaate yeroo jalqabaatiif gisee dura viidiyoo sun waraabamu gisee viidiyoo miidiyaarra gubbaa gartu isin ijoollee saayii nama tokkorra dawwaltee arra mucaa kiyya miidiyaa gubbaa gartee naa bilbiltaa jetteeni turte isin jechuu nama tokkollee hin jenneeti takkitti bira qalloo nama ijoollee kan ta'e nama tokkollee jettee jirta. Ijoollee teessan keessa ijoollee ganda keessanii keessa namni tokko kalee hagisee isaan gama miidiyaa dhufu isin namni sun sirra bilbilaan ati mucaa kiyya ka miidiyaa gubbaa gartee naa bilbiltee nama tokko jettee jirtu. Jiru nama tokkollee nurratti bilbile deem sheer godhin yoo namaan jira. Muraade egaa amma akkana muraade haadha biraan qabdan yookiin haadha mucaa malee isaan kanaatu nama sadi ta'e isaan kanaatu nama sadi ta'ati daabuu abdii kophaadha taa'uu si hima shukuriyaanis kopha akki taate isaan kun obboleessoo dhaggeeffatu muraade Sabboona. tana wajjin yaala maal jette Laal amma maaltu jira beektaa? Laal amma miyyoo san dho'isuudha jedhanii tarii miyyoo fa'aa dho'isanii miyyoon biraa dhuftee dubbachuu dandeessi. Yoo danda'ame ta'e mucaa daa'ima san fiduu yaala. Daa'imni immoo yoo dhufe iyyuu haati gaafa qoygaa obsa. Daa'imnummaan san iyyuu haadha isaan beekuu hin danda'u. Gaafa maatii lamaa biraati. Qoyi sabboontu. Hayyee faayirratti sheer godhe isii dahaboollee haboodhaan ta'a faayos akkasuma footoo taaruzaatiin forfaayilii dabalee haati mucaa aanu. haati mucaa isiidha caalaa isaan dubbannee jira. Amma isin bari caala namni tokko tokko bara ammoo osuma suuraa haa hin beekne suuraa haboo mucaalaa kaatee irratti jira bara. Kanaaf bari. Laal amma mucaa